Fiidiyoo dabareerratti waa'ee kiwiidhaa barsiisuu eegaleen ture. Kutaa tokkoffaa akkuma barsiisatti fiidiyoon sun daawwachamuu dhabnaan firraa hedduudhaan mure. Ammaan tana gaafa san hin jirtan koyyuu keessaa ammaan tana baay'attanii jirtan. Dirqamtanii dhuftan hawliin dhufanillee koottaa maal akka ta'u waliin laallee hubanna. Garaagarummaan appilikeeshina saniitii fi appilikeeshinoota kaanii inni kun yoonii fi fiidiyoo namaa gubbaarraa kaaftee hamma xumuraatti hin daawwatin. Yoonii fi filaaki namaaf hin godhin bu'aan siif hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtoo obboleewwan kiyyaa warreen amantii bira hordoftan nageenya rabbii isin irraa baay'atu jechaa. Karaa mana gadaa oroodhaa hogguu dhuftan laayik godhuu yookaan koomentii gootanii achii booda immoo maatii ta'uu hin dagatina. Kanaafuu appilikeeshinni kun maal akka ta'e sitingii isaa amma tokko itti isiniif dabaluudhaaf amma gara barnootaatti. Mee appilikeeshina kana walumaan seennee maal akka ta'e walumaan hawwannu inni kiwii hajuu inni dhugaadhaa inni bareedaan kana kaan ammoo yoon ifi gabbuufattan inni sun dogoggora ta'a hin hojjetu waan ta'eef firraa dhiisaa isa kana buufadhaa isa diimaa kana mee haasa'innu keessa kutaan ammoo anniingata keessa dhiise anammaa mee faayila kiyyaan seena hajuu faayila kiyya amma an kutaa lammaffaadhaan jira waan ta'eef mee kutaa lammaffaa kana niqaaxiin numu kaan aramni juusuun maali isa kanarra gadhooyna. Bakka xiyyiitti dhaabbata kanarratti eeguu dhoofne iddoo xiyyaa kanarratti eega dhoofne booda ammas deebinee bakkuma kana liftuu tayyattu tana asirratti hidhoofne ammaas kutaan tokkoffaan amma yoonifee kana ta'e amma kutaa lammaffaa naaf banamee jira. Niqaaxiin numu bakki itti nama hisaaba buqaan jirri juusuuni bakka kana anamma bakka tanatti zeeroodha. Maaliif amma dura sheer namaa godhuuf kana waan hin dandeenye fakkaata kun waan gara fuulduraatti itti dhufuuf ta'u. Kutaan sadaffaadhaa kan amma dura naaf hin banamne ni argitan kun ammaan tan hin banamne. Kutaan afuraffaadhaatis akkuma kana hin banamne kutaa shanaffaa inni xumuraa kana kan laayikii kana kan qulfiidhaan jiru kana isa kana mee keessisaa hoo akkame kan jiru mee if duuba deebine halaallu bifti maallaqa isaatii fi kun akkame kan jiru. Maallaqa isaa ilaaluudhaaf fakkii kanarratti nu dhoofna. Fakkii kana yookaan kanatti dhoofna. Mee isa kanarratti dhahee na isin garsiisu. Fiidiyoo namaa hogguu daawwatetti beenyaa inni qabalu maali? Fiidiyoo namaa hogguu daawwatte asirratti zahabul kuwii maallaqa kiwii shirkaa kanaati. Mee asirratti hogguu dhoofni maal sarafa? Inni kuni hogguu sarafattuu kaate amma haala takka qofaa keessa jira waan hin geenyeef jecha itti dhibine bira kun. Maallaqni kun amma kun riyaala ni argitan. Riyaala kana hogguu sarafachuudhaaf yookaan immoo rasiida deebbachuu deemtan anamma riyaala sagaliin qaba. Kun riyaala Suudii Arabiyaati. Asirratti gadhee bakka kanatti lakkoofsa kiyyaa kan poonii itti guuttadha. Hogguu itti guuttadhee asirratti bakka mallattoo emmii tanarra hogguun dhufe siimii bakka kanatti hogguun dhahee yoonii fi rasiinni kiyya wanni anshaan riyaala 20 irraa eegala 20 asuma 20 fi 8 haala 70 akkasitti achi booda bakki jalaa kun shaanur rasiid jedhi. Bakki kun hogguu sannaaf banama yoonii fi riyaala 20 naaf guute asirratti uummanni argatanii adeemsaa riyaalli 20 naaf hin guutamne argatanii jirtan lakkoofsa kiyya sinna qadheen itti guuttadha. Kuni kan osoo fiidiyoon kee 5,000 fi maal jedhan saniin guutini achi dura waan argattu jechuudha. Waan kana yoonii fiidiyoo namaa ilaaltee fi fiidiyoo namaa lakka ol harkiftee maal gootuuni si bu'aa deemannooni achi booda sharafatta. Kan biraatti hogguu ceenu seerri isa kanaa hoo akkamii kan jiru mee waliin duuba deebinee halaallu mee isuma kana deebinee xiyyaan asirratti dhoofnee halaallu asirratti erga dhoofne booda go bakka jettu tana mee ni filanna eessa nu geessaa asirratti eega filannee booda seerri isaa shanan inni lafa kaayu isa kana filooyii 5,000 guutuudhaa fi baatee takka keessatti fiidiyoo 10 gallakkisuu achii booda immoo namni kunni dhibbita akkasii daawwachuudhaa fi fiidiyoon ati waraabdus fiidiyoo kee ta'uu keessumoo kaameeraa isa kanaatti waraabuudha. Kaameeraa asumaan isuma kanaan waraabachuu akka itti gaariidha akka sana jedhan. Mee if duuba deebinee ammaasoo halaallu if duuba deebinee inni kun miisajjii yookaan amma miisajjii tana asirratti dhaheen halaalu. Amma ajajni isaa wanni kunis tiin fedhu wanni jiruuf asirratti hogguu dhoofne amma namni kun akkanatti yoonii fi kan miisajjii naa deebisu ta'ee irratti gadhee yoo xiqqaate waan kana erguu fi akkas na gaafata. Asirratti dhahee deebisuu fi
Kanaafuu hordoftoottan tiyya kabajamoo warreen karaa kana dhuftan hundi keessanuu viidiyoo walii daawwachuudhaan godhuudhaan histii wanni jamu as keessa waan hin jirreef jecha dirqamtanii viidiyoo laaluu dirqamtanii immoo koomentiidhaaf kanas barreessuun isinirra jira. Kun manni mana gadaa Oroo kan Kiyyuu keessatti